Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni fi kabajamtoonni chaanala kiyya jalatti argamtan bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii guddaa si wajjin haa jiraatu. Warroonni chaanala kiyyaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii kiyyaatti dabalamaa. Warroonni immoo maatii kiyya taatan laayik, sheer, koomentii gochuudhaan na jajjabeessaa isin jedha obboloota koo. Har'aan tanaa wanta addaa, wanta qalbii nama cabsu, wanta hedduu nama gaddisiisu, wanta jireenya nama jibbisiisuun qabadhee isiniif dhufe. Innis maal yoo jettan waa'ee obboleettii keenyaati. Uummanni keenya iddoo hundatti saree hanqatee akka hin taanetti dhumaa jira. Biyya keessatti ibiddaan gubachaa, rasaasaan gubachaa, mana hidhaatitti dhukkubaan dhumaa jira. Akkasuma biyya alaatitti hidhaa adda addaatiin dararamee osoo baqachuuf deemu rasaasaan qabu ba'ee dhumate hedduutu jira. Warroota gara fuula rabbiitti deebi'an rabbiin isaaniif haa araaramu, biyya isaaniitti haa salphisu, rabbii rahmata isaaniif haa godhu. Warroota rakkatan, warroota hidhamanii fi cinqamaa jiran hundaaf rabbiin furmaata waaraa nuuf haa kennu. Nus isaa wajjin hidhamne, isaa wajjin rakkanne, isaa wajjin gubachaa jirra waan ta'eef rabbiin obsaa fi jajjabina nuuf haa kennu. Bakkuma jirutti rabbiin amaanaa ofii nu haa tiisu, amaana ofii keessa nu haa jiraachisu, rakkoo hundaan adda nu haa tiisu. Har'aan tana obboleettii keenyaa, akkuma anaa, akkuma isinii, akkuma sihii biyya hambaa deemtee jireenya maatii jijjiiruuf biyya Efsiirraa baatee gara biyya Joordaan jedhamutti dhufte. Mucattiin kun eega biyyarraa baatee bulii 20 eega geette booda guyyaa tokko qofa bilbilte maatii isiitirraa akka odeeffannoo qabnutti. Mucattiin kun eega maatiidhaa bilbilte as rakkoo addaatitu irra gahee bilbiltee guyyaa tokko qofa bilbiltee eeganaa ejensiin gara maatiitti dawalee lubbuun isii darbee jira isa jedhuudhaan maatiidhaan gahan. Akkaataan isin itti duutee fi maaliin akka duute eenyu akka ajjeese hanga har'aatiitti wanti ifa bahee hin jiru. Waan baay'ee nama gaddisiisu, waan baay'ee qalbii nama cabsu. Gochaa eega duutees gochaa addaatitti irratti raawwatan. Mucattiin kun gaafa jalqaba dubbatan maadaamii tumuufitti deemteet ajjeesan yookaan gidduutti duutee waan jedhudha. Akkamitti namni biyyarraa bahee bulii 20tti afaanuu hin baratu achi deeme as deeme waan akkasii fidi jechuuyyuu hin baratu. Akkamitti amala akkanaa baasee nama tumuuf namatti deema biyya ormaa keessatti kun waan fudhatama qabu miti eenyuma birattiyyuu. Akkasuma gaafa silaa lubbuu isii eega darbe boodatti ejensii beeksisan ejensii maatii beeksisee asitti yeroo maraaf asitti marmaranii jiran waraqanni asii Itoophiyaa duuba galee mucattiin egaa amma gara biyyaatti janaa'izni isii galee guyyaa afuraffaadha har'a. Mucattii tanaa wayitaa gara biyyaatti galchanii waraqanni duuba galee waraqanni asitti marmaranii ishaaraan duuba galee ishaaraan waraqanni ishaaraa suni bu'aan ishaaraa suni ofiin of ajjeeftee jedha waraqaan duuba galee. Gaafa Finfinneetti galchanii gara Finfinneetti galtee Finfinneetti gaafa galchanii boodetti Finfinneematti jechuudha banuuf yoo jedhanii reeffa akka hin banne yookaan saanduqa janaayizaa akka hin banne dhorkaman fudhadhaa gara manaatti deemaadhanii. Eeganaa manatti galanii gaafa silaa haa maramuuf uummanni hedduullee mubee musammaa rabbiin zajaa isaaf haa deebi'u umrii isaa keessa rabbiin barakaa nuuf haa kaa'u inni gabaasee ture yoo argitanii jirtan ta'e viidiyoo mucattiisanii gadhiisee ture jechuudha. Karaa isaatiin namoonni hedduu guruppii ijaaranii gargaaraa kan turan ni jiru. Achiraa gargaarsa uummataatiin gara maatiitti deeme reeffisuun jechuudha. Maatiitti eega galee booda yeroo isii raajii yookaan irra deemamtee haa maramtu akkaataan isin itti duute jedhanii eega walii galanii jedhanitti manatti yeroo reeffa isii banan yookaan saanduqa janaayizaa banan coraan isii tokkochuu hin jiru. Wanti akkaan nama gaddisiisu, wanti akkaan qalbii namaa cabsu isa kanadha. Sammuun isii operaashiina, kokkeen isii operaashiina, garaan isiis operaashiina. Maal gochuuf operaashiina godhan gaafii guddaa namatti ta'a. Maaliif operaashiina taati? Dhibamtee yaalamaa jirti namni hin dhageenye maaliif operaashiina taati? Tilmaamni namni hundinuu tilmaame akkuma biyya keenyatti beekamu kan namni murtiin beeytanitti namoonni muraasoo deemanii namni hedduun beeytan jedhee yaada. Namni tokko du'e yoo ka ta'u taate biyyuma keenya keessattuu meeshaa garaa isaa operaashiina godhanii keessaa guuratan. Kanaafiyyuu obboleettii keenya kanas meeshaa garaa isiitii fi sammuu isii kokkee keessaa guuratan jennee tilmaama isa dhumaa tilmaamnee jiran hundinuu. Karaa itti maramaranii deebisanii Finfinneetti fidanii ittiin maramaran wallaalamtee deebisanii akkasumatti awwaalamte dhugaan isiis ni dhokate. Hayti isiis ni bade akkamitti akka duutes eenyuma jalaayyuu dhokatee hafe. Garuu rabbi jalaa hin dhokatu rabbiin dhugaa isii nuuf haa baasu lubbuu isii jannatil firdoosiin rabbiin isii haa qananiisu akkasuma firaa fi aaliiwwan isii warroota isiidhaaf gadde hundaaf obsaa fi jajjabina rabbiin haa kennu. Rabbiin du'aa akka malee nama hin ajjeesin. Waan akkaan nama qalbii nama cabsu keessaa maatii isaaniitiin jijjiira jettee mana citaa keessa hin qorqorrootti baasa jettee baadiyyaa na magaalatti baasan jettee kaayyoo guddaadhaan biyyarraa baate. Garuu kaayyoon isiin biyyaa baateef sun osoo galman gahiin
harkaa karaatti hafe. Daqiiqa muraasaaf viidiyoo kana daawwadhaa. Viidiyoo maatii isii kana dhaggeeffadhaa. San booda walitti deebina. Inni qabnaaf illee miti kana jennu. Ilame nama kenna namni kaayyoo isaa gufate namni kaayyoo isaa jalaa miliqe. Dhugaa rabbii dheedatti nama biraatti deema nama biraatti. Kana walitti illee callisuu illee hin qabne. Kaayyoo isiin deemteef galmaan ga'uu fidhannee ka'uu qabna. Kanaaf ilaa akkaawuntii kennuu illee caalaa namni isin mijatu hadhaayyuu waan kennitan kennaa. Kaadha isin naan jine akkaawuntii isinii maxxansinaa isarratti kennitan. Kanaaf irra guddaa manguddoonni naannoo kana jirtan ijoollee sanii du'aa godha hadaraa guddaa wanti isin dhaamannu kana. Kanaaf kana cinatti warri dhugumatti namni mucayyoon tun ji'a kana keessatti guyyaa kana haganatti hin gala jedhee namni eegallee hin jiru. Eenyulleen eenyu ajaa'iba nama baay'eef namni biyya arabaatti du'ee baatee haganaa guyyaa muraasa keessa namni gale hin jiru. Lama jammaraa kiseenoo kana mana. Kanaaf nu hedduullee waan jennullee guddoon qabnu haa ta'u kana cinaatti obboleessi illee abbaan illee haati illee kunooti yaada minaalbaata yaada gabaabduu waan isaanii dhagame deeggarsa ijoolleen biyyaan baate ittee deeggarsa gooteef kana faana waan gabaabaa ho'ituu jedhanii ifin uduu galateeffatanillee. Ila maallaqallee fudurraa baay'oo haadhuma kennu. Mee kanaa waan isin dhagame Adam ijoollee maallaqa kana kenniteefi waaqa kadhaafi. Jijjiirama biyyaa baateeti rakkoo cimaa keessa jiranii mucayyoon takka guyyaa ammaa sa'aatii ammaa kana na ajjeesaniif hin jiraadha kiyyaan beeku birrii takka hin qabu jette biyya keessa biyya bilbadhee qarshii 500 ergeeti dhugama qarshii 500 narra ergeeti. Kanaaf ammoo ijoollee saniifillee isinillee rakkoo akka nu muudate kun akka isin hin muudanne jedhaati isinillee hundi keessan du'aa godhaafi. Akkanumaan jedhi. Adam bane. Amin jaa du'aa godhaatiif. Isaanii rabbi karaa nagaa rabbi isaan agalchu. Rabbiidhaa kooluu nagaa isaa yaabbisee qe'ee isaaniitti isaan adeemsise. Nagaan isaan agalchu. Biyyee isaaniitti itti agalchu waan. Akka qe'ee ofiitti gattee gammachuun gammaddu rabbi isaan haa godhu. Rabbi isaan haa gargaaru. Badaallee irraa haa laaffisu. Rabbi badaallee mishaa isaanii haa godhu. Akkasuma maatii kanarraa wanni isin hubattan akkaan qalbii nama cabsaa. Maatiin maatii baay'ee dadhaboodha. Maatii harka qalleeyyiiti hedduu kenna nutti dhagahamuu qaba. Namoonni gargaaruu barbaadan, namoonni haalli isinii mijatu, namoonni isaan cinaa dhaabachuu barbaadan. Baankiin akkaawuntiin baankii isaanii nigdi baankii yookaan baankii daldala Itoophiyaa lakkoofsa kanaadha. Qabadhaatii waan danda'anitti arjoomaa fi wantoonni gurguruu irratti ijaaraniitiin gargaaraa jiraniif maatiin kana waan isin karoorfattee biyyaa baatee hanqattisan mana isin itti ijaaruuf baate kan mana isaanii kanaa bitanii jirtan mana citaa xiqqishoo tana jechuudha. Maatii kiyyaafin mana qorqorroon ijaara jetteetiin kaayyoo guddaadhaan akkuma keenya biyya isheerraa gara biyya hambaatetti godhan. Garuu carraan kaayyoo isii yookaan karoora isii osoo galman gaheen karaatti harkaa gufatee hafe lubbuu ofiitis dhabde. Hunduma keenyattuu gadda guddaa uumee jira. Sodaa cimaa keessa gallee jira. Gatii dhabnee jirra bakka hundatti. Kan ammoo kan taasise jireenya biyya keenyaa nagaa dhabuu biyya keenyaa fi hiyyummaa biyya keenyaati kan biyya hambaa keessatti gabrummaadhaaf nu saaxile du'aa fi ajjeechaa akka maleetiif nu saaxilu. Garuu du'uun ajala namni saabiqaa du'a waan ganama isiidhaa katabame yookaan waan azaliitti tare garuu ammootu du'a akka malee du'uutu hedduu nama gaddisiisa hamilee nama cabsa. Kanaafiyyuu waan dandeettanii maatii kana cinaa dhaabadhaan dhaamsa obbolummaati kun ajajaa miti dhaamsa. Kanaafuu waan dandeettanii maatii kana cinaa dhaabadhaa. Hedduu takka hamilee nu cabe, hedduu takka gaddinee jirra. Maaliif maatiin kun baay'ee dadhaboodha. Maatii harka qalleeyyiiti. Maatii kiyyaan jijjiira jettee biyya isiirra baate. Isaan illee gaafa gaggeessan takkii mallaqa harkaa qabaatanii gaggeessanii takkii liqeeffatanii gaggeessan ni beekna akkaataa itti biyya hambaa itti deemu. Kanaafiyyuu har'ammoo deebi'ee gaafa jirtuu erganii gaafa du'aan janaasni namaaf galu gaddeettamee akka namatti dhaga'amu namooti hilmaamuun nama dhibu. Kanaafiyyuu maatii kana cinaa haa dhaabannu isiniin jedha obboleeyyan kiyya waan dandeettaniin maatii kana cinaa dhaabachuu hin dagatinaa. Akkasuma warroonni mallaqaan gargaaruu hin dandeenye du'aa godhaa fi mana akka ijaaramuuf guruppiin ijaaramee mallaqni hedduullee guutamee jira yoo xiqqaate gara 60,000
wayitii ol kan guuramee jirudha. Kanaafuu waan dandeettaniin keessatti hirmaadhaa. Maatii kana cinaa haa dhaabannu. Dhaamsa obbolummaati ammallee irra deebiin isinii himu. Akkasuma immoo warroonni biyya adda addaa keessatti mana maadaamii keessa jirtan hundi keenya biyya hambaa kan jirru yoo nama muraasa taate malee hundinuu mana maadaamii jira. Of eeggannoo cimaa godhaa. Kan nama eegu rabbumaa of eeggannoo cimaa godhaa. Rabbiin isin haa tiisu. Nagahaan naa turaa. Hanga viidiyoo biraatti wal agarruutti nagahaan. Dulmiin biyya rabaa uummata keenya irratti manneen daasuu darabiyaa keessatti waan takka dhagahame hin beekamne gurratti nama kumaatama guuranii walitti hidhaatti naqaman dhiiraa fi dubartiin ilmaansa biyyootii daa'imni harka jirti. Akkitamma garaa jabaatan nurratti waan lolaan booji'an waraana keessatti fakkaata gochi raawwatamu jiratti azaabaadhaan lama jiran duniyaa irratti taatee ummata keenya irratti waan takkaan ta'in tika keetiin har'a geenye yaa rabbi alhamdulillah. Gubabii ya rabba malaka fakkaatu mukayyafa jiru yoo gadi hammaatu mana duwwaatti naanan gama jabaatu dubartoota keenya ulfa dha'uu kaatu daa'immanii bulmaa haadha deessee kaatu guuramtee hidhamtee gubattee dhamaatu bishaaniif midhaan yoo gariin qabdu waan nyaattu haadhaaf isa biyyee harma gogaa hootu lubbuun daa'immanii meeqaatamaa baatu zulmiin hangana ulfaatu nurraa fuudhi yaa ilaahi tika keetiin har'a geenye yaa rabbi alhamdulillah. Ittan deddeebi'aa namu dhaga'u ummata kumaatamaa hidhaa keessa taa'u guuramee hidhamee waggaa guutuuf ka'u daa'imman gubattee meeqa lubbuun ba'uun warri mirga namaa nu kijibaa taa'u hin dhageenye nama maqaa jaraa dha'u nutti callisanii zulmii hangana ga'u warri biyya keessaa martuu ni dhaga'u osoo ilmaan jar'aatii silaa kanan ta'u silaa qaata furmaata kaa'u osoo dubbiin asin ga'in tika keetiin har'a geenye yaa rabbi alhamdulillah. Nama dhiba dubbiin kun furmaata dhabuun namna yawaanallee kanaan hin adabu nama baay'ee du'ee beela'ee akabuun miidiyaan addunyaa dubbachuu dadhabuun yoo qalbiidhaan laallee akka dhugaa qabu ummata biyya ofiitti kabajaa qabu utuu taanee ormiilee nun azzabu zalbin hangana ga'u silaa nun dhaqqabu ummanni kun yaa rabbi si malee hin qabu nuuf dhaqqabbi yaa ilaahi tika keetiin har'a geenye.